Ani ilma qintuuti. Ani ilma Waaqoo gootuuti. Maammoo Basammiti jedhamtu isaan tuna guddise warra gootummaa lole warra dhaabatee lole waraanee injifate. Anis isaanii tamba'e isaan tuna guddifate. Godaanni tokko biraa yookaan abaareensi balleessaa lafarraan si mancaasa. Yoo tolte garuu yoo ofiif dhaabbatte garuu yoo dhugaa jaalatte garuu Oromummaatu dhugaadha. Oromummaatu safuudha. Oromummaatu bu'uudhaadha. Yoo isatti deebite garuu yoo gadaama mareeffatti gadadeen sirraa kaasa eebbiseensi guddisaa ta'uu baannaan garuu abaaseensi balleessa uqqiseensi mancaasa. Abaareensi qurceessensi cipheessa. Sababni isaa ani ilma Makoobili isa utuu hin baratiin seera yayyabee dhangalaasii saba nagaatti tiksu kee abbaa koorratti akkamitti anaaf mala kun maal abbaa kooti akkamittiin kee abbaa koorratti margaanfadhee yoon taa'e yoon bashannanu anatu faaya anatu dhugaa anatu qaroomina natu injifanneedha. Baay'ee kee lakka bokkuu baadheen jira ani bonee dhalsee bokkuun immoo ulfina akka addeen qabatamu akka addeen darbatamu ittiin hin aanan ittiin ajjeessani bakkuuf siqeen sabakoof kabaja ulfinaaf jaalala ittiin hin aanan tasan ajjeessani baay'ee afuura koo bira ichi gosa mancaasu badi. Barreessuun dubbisuu irraa jalqaba. Waan keessa kee jiru irrumaa jala of baraa of hubachaa deemuu irraanii gara barreessuutti dhufta. Lafaa kaa'amee ittiin seenamu waan yeroo dheeraa fudhatudha. Of ilaaluu gaafata, bisheessuu gaafata waan sana. Egaa kun waan tuttureedha. Kanaan duras kitaabota Gushuu Ammayyaa jedhu, Asoosama Yaadannoo jedhu. Inni kun kitaaba koo sadaffaadha. Inni nun har'a eebbisiin amna milkaa'inaa jechuun amna jechuun akkuma sila dubbachaa turre imala jechuudha. Imala milkaa'inaa hiika jedhu qabaata. Kitaaba kana immoo qopheessuudhaaf yeroo dheeraa natti fudhate. Sana jechuun bisheessuudhaaf uummata Oromoo akka madaaluuf aadaadhaa fi safuusaa akka madaaluuf irratti hojjechuudhaaf kitaaba kana immoo akkuma sila kaafame gulaaltota hedduutu gulaalee gara namoota 9-10 ta'u bisheessinee hawaasa biraan geenyeerra. Ijoon isaa namni tokko milkaa'inaaf dhalate milkaa'ina immoo dhabee jira. Milkaa'uuf maal godha? Toora akkamii keessa darbee milkaa'a? Milkaa'inni ofiisaati maalidha? Erga milkaa'ina hubatee booda ilaalcha isaa erga jijjiiree hawaasummaa isaa, hafuura isaa, diinagdee isaa xumura irratti waan hundumaa wal madaalchisee akka inni guddachuu qabu gorsa. Eeggachuu akka inni hin qabne, karoorsuu qaba. Karoorsuu qofaallee akka inni hin qabne, hojiitti hiikuu akka inni qabu, aarsaa baasuu akka inni qabu, jiruu tuffachuu akka inni hin qabne irra jireessa. Kitaabni kun dargaggoota baay'ee jijjiira amantaa jedhuun qaba. Namoonni kamimmoo yoo dubbisanii beekumsa gaarii keessaa waraabbatu. Inni guddaan milkaa'ina walitti fufaa ta'e imala milkaa'ina iddoo tokko ga'anii kan dhaabbatan miti ergaa jedhu qabaataa jechuudha kitaabichi.
Kitaabni har'a eebbifame mata dureen isaa Amna Milkaa'inaa jedha. Sirna eebba isaatii irrattis akkuma ilaalaa oolle amna jechuun adeemsa yookaan adeemsa namni tokko gara milkaa'inaatti taasisuu kan hammatedha. Dhugaa dubbachuuf kitaabichi maxxanfamee sadarkaa eebbaa gahuu isaatiin dura gulaalleedhaaf dubbiseetiin jira. Akkuma maqaa isaa irraa hubannu adeemsa bu'aa bayii namni tokko kufaatirraa gara milkaa'inaatti taasisu keessatti wantoota hundumaa of keessatti hammatee jira. Adeemsi milkaa'inaa waan halkan tokkotti yookaan yeroo gabaabaa keessatti ta'u miti. Kufanii ka'uu qaba, bu'aa bayii qaba, dadhabbii qaba. Bu'aa bayii kana kufaatii kana dadhabbii kana immoo namni yoo maal godhe qajeelfamoota akkamii yoo hordofe kanarra darbee gara milkaa'inaa sana qaqqaba waan jedhu qajeelfamoota gaggabaaboo fakkeenyawwan garaagaraa fayyadamee barreessee jira jechuudha. Kitaabolee baay'een mata duree isaanii jalatti qabiyyee isaan fayyadaman yookaan keeyyata isaan fayyadamanii yeroo baay'ee mata duree sanaa wajjin kan wal hin fakkaanne baay'ee nan argaa. Kitaabotas nan dubbisa waan ta'eef kitaabota akkasii naquun namii beeka. Dhugaatti kitaabni inni kun immoo qulqullina kanaa qaba. Inni kan biraan cimina kitaabichaa keessatti arge kan biroon fakkeenya fudhateeti kan inni barreesse. Fakkeenya fudhachuun isaa immoo wanti barreeffame sun wanti inni dubbatu yaadni ibsuu barbaade sun sammuu namaa keessatti yeroo dheeraa akka turuuf gahee mataa isaatii taphata jechuudha. Kanaaf kun cimina isaa yookaan qulqullina kitaabichaa isa ijoo ta'ee natti mul'atedha jechuudha. Kanaaf Lijaalee Hiriyaa qofa osoo hin taane barsiisaa nama gaarii, nama waan gaarii, nama gorsuu, nama waan gaarii godhuu, nama qalbiin isaa, qaamni isaa, saayikooloojiin isaa waan hundumaan isaa nama fayyada jechuudha. Lijaaleen rakkoo har'aa dukkana har'aa keessa taa'etu nama ifni itti mul'atudha jechuudha Lijaaleen. Kanaaf dhugaa baay'een jaalladhaa, baay'een kabajaa. Nama barreeffama industirii fiilmii Oromoo, kitaaba Oromoo keessatti gara fuulduraatti bu'aa tokko hin buusadhee nama abdadhuudha jechuudha Lijaaleen. Kanaaf carraa kanaanii haalli kam rakkoon kamis yoo jiraate jabaadhu hojjedhu isaan jechuun barbaada akka dhaamsaatti Lijaaleen jechuudha. Dhugoo addunyaa kanarratti qorannoolee gaggeeffamanii jiran akkanumallee duudhaaf safuu uummata keenya keessaa kan bahe gara dhugaa hawaasa Oromoo keessumaa jechootii afaan mata duree isaarraa kaasee looga bahaaf looga dhiyaa kana walitti fiduudhaaf sababni isaa afaan Oromoo afaan waltawaa ta'ee gara bahaa kan jiru dhugaa as jiru haasawaa jiru kanaan beeku akkaataa dhugaan tokko sabni kun afaan isaa akka waltoomsuuf gahee olaanaa taphata. Kanaaf dhugaadhaan kitaaba callisee barraa'e miti bu'aa qorannoo garaagaraati. Yaadfinaalee garaagaraatu achi keessa jira waan bareedaadha dhiyaata. Akka uummata Oromootti yeroo dhiyoo waan hin taajjabaaru kitaaba hedduutu eebbifama. Gaafa guyyaa eebba kitaabaa kanas namoota hedduutu irratti argama. Namoonni hedduun irratti argamanii sagantaa suuraaf qofa waan deeman natti fakkaata. Kana jechuun namoota ceepha'uudhaaf waan hin haasa'u osoo hin ta'in kitaaba binnee suura wajjin kaanee gatuurraa dhugaadhaan kitaabicha dubbisni waan achi keessa jiru barre inumaayyuu barreessitoota ol guddatoo ta'an kana gargaaree jajjabeessine hogbarruu Oromoo kan callisee barraa osoo hin ta'in kan qorannoolee garaagaraa bifa saayinsii addunyaan fayyadamaa jirtu eeggate akka isaan barreessanii fi jajjabeesse hawaasni waan gaariitu hojjetama jedheen abdii irraa qaba. Hundaa ol sabni keenya tokko kitaaba bituu aadaa godhatu yoo bitees tiraasii godhachuu adeessu. Isa sana jechuun barbaada sabatti illee kana himachuu yaada. Akka sabaatti yeroo baay'ee hin kumatamna kitaabni irraa nyaatu malee nama nyaatu jedhama. Namoonni yookaan biyyoonni guddataniiru jennu biyyoonni jijjiiramaniiru inni yaadnu baay'een isaanii dubbisuu irraani kan maddeedha. Namni gaafa dubbisu yaada haaraa hubata, waan haaraa hubata, beekumsa qabu irratti beekumsa dabalata. Namni guutuun jiru waan ta'eef dubbisuun immoo guutuu si godha. Kanaaf carraa kanaatiin uummata keenyaaf wanta hin dhaamu namni kitaaba dubbisuu amaleeffachuu qaba. Ati kitaaba gaafa dubbistu moor beekaa akka taatetu hin taane baay'ee beekumsi kee xinnoo akka ta'e hubatta. Beekumsi kee xinnoo akka ta'e gaafa hubattu immoo wanta baay'eedhaaf si fayyada. Hawaasa keessa jiraattu keessatti, dhaabbata hojjettu keessatti bakka hundumaatti iyyuu yaada madaalawaa ta'e akka qabaattu si godha. Kanaaf namni dubbisu dubbii tola inni jedhamuufis bakka
hedduutti gaggeessummaa keessatti hojii keessatti murteessummaa keessatti bakka baay'eetti gahee guddaa taphata waan ta'eef dubbisuun amaleeffannaa nu ta'uu qaba. Amma xiqqoo fooyya'insi jira. Garuu ammas dadhabinni gama hedduu jira jechuudha. Mootummaa duwwaa biraa dadhabinni jira. Mootummaan industirii kana industirii godhee irratti hojjechaa jiru yoo jennes mootummaa duwwaatti yoo quba qabna yoo ta'e kunis dogoggora jechuudha. Mootummaanis akka mootummaatti hanqina mataa isaatii qaba. Hawaasni kunis immoo hojiisaa hammam jaallataa hammam hojiisaa kabajaa gatii kenneefii ilaala kan jedhu hawaasumti kun iyyuu atu gattaa'ee of ilaalee baay'ee gaariidha jechuudha. Gabaa waan kee waan ati jaallatte waan ati gatii itti laattee namni sii bita jechuudha. Aadaan Oromoo bareedaadha maaloodha Oromoon seenaa akkasii qaba kan jedhu afaaniin qofamte jechuudha. Fiilmii bareedaadhaan kitaaba bareedaadhaan dookimenterii bareedaadhaan yoo gadi baasnee addunyaan nu amanti jechuudha. Garuu oduudhaa fi afaanii fi jechoota xiqqoodhaan mandara keessatti walii keenyatti odeessaa kan oolu yoo ta'e mandara keessatti hafaa hayyoonnis akka hayyootaatti gama gama jiranitti waan jiran waan beekumsaa qabaniin waan humna qabaniin dandeettii qabaniin hojjechuudha. Inni kan biraan immoo gamaan gamana taa'uu dhiisanii walitti dhufanii hojii hojjetamuu qabu walii wajjin hojjechuu qabu jechuudha. Hayyoonni Oromoos wal dubbisanii dandeettii isaanii walii qoodanii waan tokko beeku tokko beeka waan tokko hin beekne immoo tokkotu beeka. Qaawwa tokko cufee mana bareedaa tokko mana bareedaa mana Oromoo tokko walii wajjin ijaaruun danda'ama jechuudha. Yaaduma laachuu fi dursee qeequudhaaf iyyuu wanta sana ilaalee dubbisuu qaba. Itti goree waan kan isaatii waan ta'eef itti goree ilaalee mana kitaabaarraa shelfiirraa fuudhee bitee dubbisee barreessaadhaaf yoo hanqinni jiraate yaada kennuudha. Aadaan dubbisuu keenya kan kaleessaarra wayyaa kanarra immoo wayyuu waan qabuu fi dhaloonni gara dubbisuutti qaba. Barreessaan immoo hojii bishaataa barreessanii maxxansuu qofa osoo hin taane hojii bishaataa yeroo fudhatee irratti hojjetee hawaasa biraan ga'uu qaba yaada jedhuun qaba. Yeroo inni jalqaba jammaree yeroo baay'ee sa'aatii maxxansaa nyaatullee dubbisaa fa'aa waan tokko barreessaa fa'aa yeroo nu wajjin dabarsuu qabullee sa'aatii sana barreessuu fayyada. Yeroo sa'aatiin jechaa ture. Yeroo sana nan badhaanii wanta inni jedhu fedha isaa akka inni galma qabu nan barbaada waan ta'eef. Amma immoo sadarkaa kanarra ga'uu isaatiif baay'ee natti tola. Barumsa sabarate caalaatti wushuu sanaanii leenjisaa baay'ee milkaa'e. Achirraa ka'ee immoo gara kitaaba barreessuutti deeme. Kanaaf baay'ee abdii irratti horree waan hojjetu keessatti gaan sadarkaadhaanii akkuma silaa yeroo waa seenaa isaa kaasan immoo waan nama wajjin hiriyoota isaa wajjin beekaa wajjin wallaalaa wajjin naannoo kamittiyyuu nama wajjin waliigalee waan hojii hojjetaa turee fi gorsa namaas baay'ee waan fudhatuu fi milkaa'eera bukkee dhaabannee guyyaarraa ga'eera. Kanaaf immoo guddaan gammadaa. Namoonni na bukkee dhaabatanii immoo akkan xumuru na godhan immoo hin jiru jechuudha. Isaaniin asumaan yoo galateeffadhe obboleettii biyya Arabaa jiraattu Naayimaa Haji Dhaabaa, Sayid Muusaa Lolaa Finfinneerraa, Gammachuu Ittaanaa achuma Finfinneerraa, Asadee Waajjiraa biyya Awustiraaliyaarraa akkasuma immoo haadha koo Caaltuu Jabarraa gama diinagdeedhaan na bira dhaabatanii kitaaba kana akkan xumuruuf na tumsaniiru. Fayyaa ta'an jedha.